baate Sa'idoon biyya har'a galgalaa innaan ayyuun immoo achitti kaatetti. Ayyuun immoo zarraaf qaxalee abbaa kooti. Ani osoo namayyuu Sa'idoo wajjin jiruyyuu namni na jaallatu jira. Diiyaaspooraa biyya alaa jira. Ammallee na eegaa jira. Ammayyuu zarraaf jechaarte jechuudha. Zarraaf. Ani jiraadhu seetanii moo ani amma of bareera. Ana immoo of danda'ee jiraachuu hin danda'a. Waan sodaadhu seetanii ree. Nagaan sidii waa tokko kabajamtoota dhuftoota kiyya akkamii nagaa keessanii fayyaadhaa bakka jiraattan bagara keessanii allee baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Innaa amma ayyuunii Sa'idoodhaaf jedhanii waan darraa bahee jettee amma Sa'idoonii waan hundumaa dhiisee na dubbisuus didee jetti. Sa'idoonii ayyuunii gara amantaa isheettis deebiteetti durayyuanii si gammachiisuufni hijaaba godhadha minaamini jettee jedhe Sumayyaan illee maal jette viidiyoo ishii engaddaa keessatti ayyuunii yeroo gara TikTok uftu mataa qullaa dhuf deemti rifeensa goda sana gahuuni viidiyoo ishii nan argaa yaan barbaadeetoo hin taane nan argaa jette amantaa kana keessas baateetti natti fakkaataa jette. Okay, Sumayyaan kanatti obboleettiin Sa'idoo immoo jireenya mataa ishee eegalteetti jette. Sa'idoon immoo maal jedha ani si gammachiisuuf malee gara amantaa koo keessaa iyyuu hin baane durumayyuu amantaa keessaa hin baane si gammachiisuuf malee jettee yookaan maybe immoo sanii isheerraa fagaadhee akkas gatee deemuuf ana aarsuuf akkas gootis laataa iyyuu jedhe. Innaa walumaa galattuu jechuudha walumaa galattuu ayyuun gara YouTube innaa dhuftu uffatti TikTok innaa dhaqxumu fataa itti jechuudha. Live ishis akka barbaadde naasofti. Ana akka kootti aarii natti fakkaata. Aarii Sa'idoo akkas gootiin se'a. Aarii Sa'idoo akka kana gootiin se'a. Amma immoo Sa'idoonii erga inni dhufe har'a jechuun maanni har'a immoo borri kaleessadha. Arba'aan maanidha. Arba'anii maanni arbifaan arba'aa jechuun waa hidittineenidha. Wayyoo dargaa bada dhugaa waan guyyoota dambee kan ture. Salaasa arba'a Kamiis Jumu'a. De innaa galgala nangalaa Sa'idoo. Sa'idoo dhufee isheen immoo zarraaf qaxalee abbaa kooti. Ani murteeffadheen jira nan jiraadha. Of danda'ee nan jiraadha. Anammayyuu namni na jaallatu jira jettee jechuudha. Garuu ani Sa'idoo malee hin jaalladhu. Dhiiruma waan ta'eef hin jaalladhu. Sa'idoo baga gammadde amma gidduutti immoo Sa'idoo siif addatti dhiirota keessaa waan ta'e sii kennameera. Addatti dhiira taate mirriqaatii wayii qabdaati. Eebba wayii qabda. Mirriqaatii wayii baqa liyyatti kan jedhe wayii sii kennameetii jira jechuudha. Kanammoo ofitti gammaduu qabdaati. Hara ofitti gammadi Sa'idoo. Innaa ayyuu namaa akkas jettee isarraa adda baheen jiraadhu jedha ture duraa. Amma garuu ani hin gowwoomu jette. Duraan hin gowwamte argitanii? Duraan gowwamte ayyuun. Dura baay'ee gowwamte. Amma garuu hin gowwoomu jette. Amma hin gowwoomu. Kanaafiyyuu garaas guutattee jechuudha. Sumayyaadhaan waa jettere ana akka kee miti jetteen ana akka kee shaanxaa xaqallaladhee baduu wallaalle okachuun wallaalle. Ani maalan taasee ta'e yiblaanyee isheen jaartii saad lammataatiif innaan sadaffaa fuudhu yiblaanyi maannaan jettaani dhiisuu hin danda'u seete hiikuu hin danda'u seete iyyuu jette. Sumayyaadha. Onnee godhattee jirti bakka ani duuba isaan deemu duuba Sa'idoon deemu kadhachaan jiraadhu. Dhugaa dabar dhiira kadhatanii maal jiraatu hundaam dhiirri sin gabbaru taana dhiira kadhatanii jiraatan maaliif kadhattire durumayyuu sirbi giddii maaliin ta'uu jedhani sirbi giddii maaliin ta'udha yeroodhaaf ta'uu danda'a. Ammallee taanaani Sa'idoon akkamti jaartii sadaffaa fuudhaa otoo anarraayyuun ashiinii jette. Sa'idoon immoo maa jedhe seetanii ani ammatti maalan fuudhee isaanii fuudhee Yamanii Araba xiqqoo tokko fuudhe jedhani maalan fuudha garuu kanani fuudhu gaafa
Sumayyaa fi ani adda cinnee murtaa'e nan fuudha. Ayyuun illee nama raachiteetti. Ayyuun illee nama raachite nama raachuutti jirti. Yeroo sana garuu nan fuudhaa jedheera. Ammatti garuu Saidoon waan fuudhe tokkollee hin jiru. Dhagitamee kijiba laalaqa. Ani viidiyoo maan maxxansu suuraa maan maxxansu silaayyuu maxxansuudha waan ta'eef sobanii kijibumaanii maqaarra kaa'u. Maqaasaa balleessanii gurraachisanii waan meeqa godhanii jechuudha. Ani fuudheera jedhee Saidoon gadi baasee dubbanne hin himne. Kunoo gara biyyaa ufee gale. Amma immoo silaa jaartii achitti immoo fuudhee kee mushurraa kaa'ee immoo as dhufattanii yaadduure. Akkamitti mushurraa arabaa kaa'ee dhufa. Kun waan yaadamuudha nama miidiyaati innooyyuu. Na baqa balleessiidhaan na Saidoon ijoollee isaa mootoon argin gara Jarman deemutti jirti. Eerpoortii mattillee yoo argee ijoollee koo dhungadhee haammadhee nagaatti jedhee. Ay Saidoo baay'ee na gaddisiisa. Na azansiise. Na ani beeku jechuun marqame jala dubbichi baay'ee haffatame jechuudha. Ijoolleellee amma fuutee irraa fageessitee Saidoon yoo Jarman naqe malee amma achitti illee waan argu miti jechuudha. Dhugumatti Sumayyaan deemti taanaani beeku. Ta'ee sobaniitu Saidoo doorsisuuf akkas jedhu ta'ee waan biraa wayinatti fakkaata malee ani dhugumatti waan Sumayyaanii Jarman deemtu natti hin fakkaatu. Waan Jarman deemtu natti hin fakkaanne. Saidoo manaasisuuf, Saidoo dudubbachiisuuf, Saidoo waan ni jedhu ilaaluuf ammas immoo Yamanii fiigee akka inni dhufu. Kun ammayyuu maanirra Yamanii koo kan inni fiigee dhufe akkas jennaanidha. Gitan eerpoortii keessatti illee yoon arge yennaan jedheetu dhufe malee waa'ee ayyuutiif jedheen dhufneen. Ayyuu faanallee naasa'u. Yoo deeme ayyuu faanallee naasa'u joo. Nagaa malleen gaafatu. Ayyuu mana eegsise. Ayyuu mana eegaafi turte. Gitan baaxaa qoyyenyiidhaanii jette. Yoo iddoo ta'e ta'uu dide kan isheetti deebi'amu jechuudha. Yoo iddoo yaalanii yoo dide wayitti kan hin deebi'amu akkasiyyuu itti isheen. Na Saidoon illee yeroo deemu isheen dubbisu isheetti naasa'u maaliif beektu? Sababii ayyuuti. Hin aara. Garaansaan gubata. Bilbila ishiin na arguyyuu qallaaliin aaru. Innaa walumaa galattuyyuu ayyuun baga murteeffatte. Dhugaadha. Gubataa jiraachuu keerra natsaadhaan firiidamiidhaanii hammatee jiraachuu si wayya. Kabaja dhabaa jiraachuurra. Cal jettee mana eegduu ta'uu keerra. Cal jettee akkanumatti gatamuu keerraa an akkansiin jedhutti baga murteeffatte. Nu jireenya keessa hin jiraannu simmiti kan naa jiraatu jetteetta. Nu siin jiraannu nu humaa siin goonu nu siin gargaaru. Garuu ati murteeffattee waan si baasutti ba'uun kee bareeda. Namummoo waan siin jedhu hin qabu. Maal siin jedha? Maal si arrabsa? Maaltu sirraa hir'ate? Maaltu keetu maal ta'e? Atoqqush qumbureedhuma kana bareedduma kana maaltu sirraa hir'ate? Yoo Saidoo huma deema malee waama sirraa hir'ate tokko hin jiru. Otoo manuma kee teessee malee maqaa Saidootti waamamte malee abadan namni ayyuu fuutuyyuu kana dhagaye.